share godhaa ijoollee harargee biraan naagaa. Viidiyoo tana warri akka carraa isin bira ga'ee viidiyoo tana garuu sirriitti dhaggeeffadha. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee wal taatee binu. Irratti osoo shilla keessanitti nama irra dawwala okkee. By the way, Sani, zamano kan marada kan zara qotum barbaachisu beeta. Amma maal godhu qabna beeta. Abbaa kan nuure kana. Maaliif akkanutti nama isaaniif hinaafu maaliif hinaaftaa jiru? Maaliif hinaafan? Sangubbaan hayyaa adubannu hattuudha mana namaa cabsa. Bilbila namaa fuudhee bade mana namaa cabsa. Jaati. Akkuma gartee asirratti dhageettan kana torbaan yookaan guyyaa lamaan kana jidduu duulli hamaan dachaa sirra banameeti irratti harmallaa fi ijoolleen tartiiban qabne irratti wal geetteeti gurbaa tokko kana nyaachuu jiranii jechuudha. Ana amma asirratti gaafii tokko isinii qaba isin ijoollee harargeedha. Kutaa Oromiyaa kudha takkaa kana keessa isin maaltu adda isin godhe yeroo hunda social media kanarratti maaliif wal nyaattan? Yeroo hunda social media kanarratti yeroo hunda maaliif wal nyaattan? Yeroo takka gosaa wal arrabsitan, yeroo takka gandaa wal arrabsitan, yeroo takka ammoo gartee kutaa kutatti wal qoodanii wal arrabsitan, yeroo takka ilma haadha akkasii jettaniiti afaan safuutii wal arrabsitan, yeroo takka ilma abbaan akkasii jettan, yeroo hunda social media kanarratti dhalaa fi dhiirri maaliif adaba dhabdan isin akkanatti? Harmallaan gartee tartiiban qabne maaliif adaba dhabdan? Har'a fakkeenyaaf fakkeenya dachaas godhattanii nama hedduun irra dachaatanii gisee gurbaa kana kanatti nyaattan kana hagamta akkasin irraa bareeda. Ilmi namaa kullu bani aadam kataa ilmi namaa dogoggoraadha. Hayyee dogoggoreeti sirba namaa fuudhee sirba namaa hatee jettanii irra duuluun duratti gurbaa kana karama sirriitiin gorsitanii yoo kabadii qabaatus taate badii isaa man sirreessineef namni dogoggorni hin jiru irratti duuluu osoo hin taane jechuudha. Gurbaan kun dheengadda social media kanarratti ol bahe. Isa duraan isaan hin baane jechuudha. Isa dura gartee sirbi namaadha rikafar tahee taphatamuu jira jechuudha. Inni maal adda tahee isa kanatti nama meeqaan harmallaan asirratti wal dachaatanii nama meeqaan gurbaa tokko kanarratti maal irratti duultan? An fakkeenyaaf akka gurbaa kanaaf gartee dhaabbattaa yookaan gurbaan fira keetti akkanaan jennaan gartee akkuma beektan dhalataa baaleeti. Garuu gochi keessan kun gocha sirriitii gocha fokkataa. Fakkeenyaaf dachaasis obboleessa keessan isinis ijoollee harargeeti innis harargeedha. Yeroo akkanatti nama meeqaan asirra dachaatanii irratti duultanii akkanatti nyaattan kana ilmi namaa dogoggoraadha. Giseen dogoggora kana yoo fakkeenyaaf akkuma isin jettan kana sirba namaa fuudhee kan sirbullee ta'e dachaas bakka kanatti dogoggortee jirta. Bakki kun akkana jettee dogoggora isaa sirreessuu dandeessanii jechuudha. Sirba yoo taate immoo sirba gartee isa qofaa miti sirbi rikafarii namni hedduu taphataa jechuudha. Sirba namaa fuudhee kan taphatu hedduu jira jechuudha. Sirba warra koo qabu tokko sin qabu jechuudha. Dhimma adda akka nama gartee gurbaan diina akka yookaan gurbaan kun gartee Oromoon tahini tokkotti duula irratti bantaniiti nyaattanii jechuudha. An fakkeenyaaf gurbaan kun amma zamaanoodhaan ijoollee walitti dhihootan jechuudha. Ijoollee gandaanis walitti dhiyaatan. An zamaanoo kana fa'aa duraan nama jabaa natti fakkaate. Jara taandis ibsaanis qalqalloodha. Harmallaan tuun ammoo gaafa harmallaan nama jalaa afaan baddituuni gaafa heerumaatii bultii qabadhaan jennu bultii keessaa baaniiti amma heeruma dhabanii asirraa afaan banan tafiituun beektu sanamaan beektu jechuudha. Isa amma murti guutuu jettaniin kana Oromoo waan jette beekta waan jette saree waan jette jedhan ta'ufiituun agartuu eegee qaqqabadhu jetti re'eenii jedhan makmaaka jechuudha. Murti guutuun ta'isaa ta dabarsee ta dheengadda sirra miidiyaa irraa iyyee sanuu quban qabu tafii sanuun beeku arra gurbaa kanarraa afaan banuu jira jechuudha. Kunillee qalqalloon isaan ga'u jechuudha. Isuma sanuun ga'u asirraa afaan banaa jechuudha. Teessanuun beeytan dogoggora keessan kan asirraa agartee gisee hunda qullaa dhaabbattanuuf hin beeytanii dogoggora namarraa dubbatuun maaltu barbaachise? Ilmi namaa abbaa fedhe yoo ta'e kan dogoggora hin jiru dogoggoraadha. Tamaam. Eega dogoggorin booda irratti duuloo osoo hin taane gorsa san sirreessisanii fi bakka kanatti sirriiti bakka kanatti sirraa iyyaniiti namni sirreessuu qaba malee irratti duuloo osoo hin taane wal arrabsoo osoo hin taane gandaa wal qooduu osoo hin taane ilma akkasii ilma haadha akkasii osoo jechuu hin taane namni wal gorsu bareedaadha jechuudha. Ani garuu kana ajaa'ibu kutaa Oromiyaa kana guutuu keessaa
akkuma isin gartee Harargeen gosa garaagaraa qabdan kanatti kutaan Oromiyaa guutuunis gosa adda addaa qabaachuudha. Garuu akka keessan gosa wal baasee wal arrabsu hinuma hin jiru. Maal akka ta'an garuu naaf hin galle. Noota fakkeenya kutaan Oromiyaa kan biraadhaa Harargee akkamitti beeyna? Harargee lixa Harargee bahaati. Kalas kana achitti obboleeyyan teenya Harargeen akka isin amma gandaa wal baamtanii kutaadhaan wal baaftanii gosa keessaniin gosa wal baaftanii wal arrabsan kanatti nuti isin yaamnu jechuudha. Jireenya keessan qophatti jiraatu jirtanii maal ta'u nyaata yeroo hunda social media kanarratti waluma nyaatan. Keessaa harmallaan maraattee fuudha dhabdee gaafa bultii keessa taa'aa jennuuf bultii keessa taa'uu didaniiti asirraa afaan bananii jechuudha. Yeroo takka hudduu ol baaftee hudduu qullaateetti, yeroo takka asirraa of saqalti, yeroo takka asirraa nama arrabsiti. Yeroo hunda maali? Ilmi namaa yeroo dogoggore gorsa tartiiba deebisaa malee namni arrabsuu nama qajeelchitu jechuudha. Gurbaa tokko kanatti nama meeqaan hoggaa duultan kana xiqqoo mallee qabatanii mee asirratti hoo maal jedha dachaas mee waan jedhu dhageeffannaayyee. Ani Oromoo miti jedhama. Yoon balleessi keessan nan gurfattanu. Egaa namni tokko lama hamaa koo yaadeefis hin kufu boolla naaqottaniifis hin kufu yoo rabbi na guddise malee. Ani immoo ilma sabaati ilma gandaa miti. Ilma sabaati ilma saba guutuuti. Kanaaf akkuma asirratti agartan kana dachaas isin hunda sammuudhaan caala hundi keessanuu galatooma kana arrabsatan kana jaalattanis jee isinii deebise jechuudha. Yeroo hunda mee dhaabbadha harmallaan heeruma dhabdanii fi dhiirri asitti mataan gartee jalaa bade hundi asirratti afaan hin bayna. Dhiiroo qaanfadha gartee kutaan Oromiyaa biraa maali jedhaati kutaa keessan kana laalaa deebi'a.